ሰላም ውድና የተከበራችሁ የከቤ ዩቱብ ቻናል ተከታታዮች የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ያለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ ከኔ ጋር ትንሽ ደቂቃ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት እጠይቃችኋለሁ የኔ ውዶች። ትኩስ መረጃ ትኩስ ዜና ከነመዳም ቢሮ ነው። እሺ ከነመዳም ቅመም የቀረበላችሁ ዜና ነው። በጥሞና አዳምጡኝ። ቀጥታ ይዤላችሁ ወደ መጣሁት ፕሮግራም ላሳልፋችሁ። ዛሬ ስለ ሩታ እና አብርሽ እናወራለን፣ ትንሽ እንጨዋወታለን ማለት ነው። በዛውም ትምህርት የሚሆነው እንደ ትምህርት እንወስዳለን ማለት ነው። መስማት አይከፋም ውዶችዬ። ዛሬ እንግዲህ አብርሽና ሩታን የማያውቅ ሰው የለም። ruttaadhaaf abrishiin nama wallaalee hin jiru. Namni baay'een hin beeka jechuudha. Isaanii feemasiidha, yuutuubariidha. Hin beektanii miidiyaa kanarratti namni baay'een isaan hordofa waan ta'eef ruttaan har'aa abrishiin akka wallolteettu ni beektanii turaniiru, adda bahaniiru. Har'a maatii ishee bira deemtee haadhaaf abbaa ishee bira deemtee ani takkaayyuu ishee haadhaaf abbaa bira deemu argeen beeku dhugaa dubbachuuf yoo ta'e har'a haadhaaf abbaa ishee bira deemtee haadhi ishee baay'ee tokko gammadde. Dhugaa haadhi namaaf abbaan namaaf haa jiraatan, wanta barbaadan yaa ta'anu namaaf haa jiraatan, garaa namatti hin jabaatan. Dhugaa waaqa hanga fedhan yoo isaan aarsanillee garaa namatti hin jabaatan. Haadhi ishee yeroo san baay'ee tokko dubbachaa turte siister ishee takka waliin. Garuu በቃ wanta barbaaddes yoo ta'e ilmoo ishee yeroo argitu garaatti hin jabaanne jechuudha. Warri haadha qabdan waaqayyoo haadha keessan umrii isiniif haa dheeressu, abbaa keessanillee waaqayyoo umrii isiniif haa dheeressu, fayyaa isaaniif yaa kennuufi warri hin qabne immoo waaqayyoo lubbuu isaanii haa maaru jechaati. Har'a ruttaanii haadhaaf abbaa ishee bira deemtee daha geechetti akka garaan ishee guddate yeroo argitaniitu yeroo hundumaa haadhiif abbaan namaa waanuma gaarii namaaf hawwa jechuudha. Karaa isaan jedhaniin yoo deemnellee, karaa isaaniin jenneen yoo deemnellee, eeyyama isaaniitiin yoo deemnellee waanuma gaariitu nu mudata jechuudha. Haadhaaf abbaa ofii osoo garaa hanqisuu baatanii baay'ee namatti tola. ምክንያቱም maal isheetanii jireenya addunyaa tuni akka yaadanitti namaaf hin taatu ni beektanii. Jireenya addunyaa tuni akka ofii jettanitti akka ofii yaadanitti hin taatu. Nama jalaa karaa baddii maatii ofii dhiiraaf jedhanii maatii ofii garaa hanqisuunis barbaachisaa miti. Mucaa'oota namni duraa jalqabdanii isheen hordofne hin jirtanu. Baay'ee tokko jaalatte mucaasanii. Abrishiin baay'ee tokko jaalatti. Dammoo mucattiin jagnaadha dhugaa. Ofitti amanamummaa isheen qabdu kanaan isheen dinqisiifadhaaniyyuu. Abrishiin iddoo isheen kaastee iddoo waliin ka'anii iddoo isaan gahan jireenyi isaanii maalirraa akka gahe ni argitanii warri isaan hordoftan. Bakka Addis Ababa Buttaajiraadhaa isa waliin dhufanii mana xiqqashuu takka kireeffatanii galanii saniin booda bakka mana isaanii amma irra jiran kana ni argitanii jechuudha. Kanarra gahan waliini. Garuu inni guddina isaanii kana dammoo manni jechuudha kan nama hirkisaan nama tokko hin dhaabu hin jiga jechuudha. Inni isheen akka abbaa warraa sanatti mana utubdee inni dammoo sunis yoo dhufe ittuma roorrisa jechuudha. Ishiirraa qolachuu hin dandeenye. Waaqayyo garuu abbaa warraa akkanaa namarraa haa qabu. Dhugaa waaqaa dhugaa dubbachuuf yoo ta'e anilee duraan ishiin obsan qabdu hin jedhaan iyyuu waaqayyo dhiifama naaf haa taasisu. Anas osoo ta'e wanta danda'uu hin qabne danda'uu obsuu hin dandeenye tokko waan ta'eef kan ishee mudate homaa gochuu hin danda'amu. Boodarra gorsitee hiriyaasaa jaarsummaatti ol keecha jaarsallee itti ergitee obboleewwan isaallee baay'ee tokko itti dubbatanii garuu inni badeen isaa maali? Dubartii jalaa bahuu hin dandeenye. Duraanillee akkasitti baxamanii wanta san hundarra gahanii wanni jedhan booda araaramanii abbaan gaashiyyeen Buttaajiraadhaa Addis Ababaa dhufee isaan araarse jechuudha. Ammallee wanni isheen yaa'u isheen garaadhaa qabdi waan ta'eef ulfa waan ta'eef xiqqoo amalli ishee jijjiiramus ni danda'a. Ilma namaa kana ofiidhaa irra gahuu baannullee
yeroo jiran dhageenya jechuudha. Saniifiyyuu inni dammoo akka abbaa warraa ishee ta'etti jirutti ishee obsuu ishee kunuunsuu qabaayyuu jechuudha. Garuu inni isa dhiisee caalaa kan duraanii caalaa kan isheen yeroo garaadha hin qabne caalaa ishee aarsa jechuudha. Ermeellaa ishee jedhamtu san qabatee deemee qofa ishee waliin waan inni ta'u dhugaa bultiin kabajadha dhugaa. Bultiin dhiiraafillee shamarraniifillee kabaja. Uffata nama satara nama kabachiisa bultiin jechuudha. Abbaa warraa gaariin illee akkasuma haadha manaa isaa kabachiisa. Haadhi manaa gaarii haadha manaa eebba qabdullee abbaa manaa ishiin kabachiisti jechuudha. Garuu wanta kana isaan biratti hin argine. Ishiin illee ifattee booda adda baanetti samaana ishee adda tarsaastee biraa deemtee har'a garuu haadhaaf abbaa ishee bira yeroo deemtu maatii bira deemtee hin beektu yeroo isa bira jirtu inni garuu maatii isaarraa fagaanne. Ishiin garuu maatii bira deemtee hin beektu har'a deemtee garaan ishee guddatee akkasitti maatii bira yeroo deemtu haadhiif abbaan ishee garuu nagumaan kolfanii ishee taqabbalanii jechuudha. Akkasitti deemtee tidaara jiskitee amammoo akkanatti garaatti baattee dhuftee hin jenne jechuudha. Gammachumaan ishee simatanii. Garuu nuuf wanti kun barumsa guddaa nuuf qaba. Maal seetanii dhiiraa jennee maatirraa fagaachuu hin qabnu. Dhiiraaf jennee wanta kaayyoo keenyarraa duubatti jechuu hin qabnu. Duubatti deebi'uu hin qabnu. Wanta ta'uu qabu bicha yeroo sanatti taasisuu qabna. Dhiiraaf jennee maatii dhiisuu. Dhiiraaf jennee jaalalaaf jennee maatii keenya garaa hanqisuu irraa baay'ee tokko of eeggachuu qabna. Waaqayyoon illee nu haa gargaaru. Nama maatii keenya irraa eebba taqabbalu malee nama abaarsa maatii irraa taqabbalu akka hin taane waaqayyoon nu haa gargaaru. Maatiin waanuma gaarii keenya hawwu waan ta'eef waan ta'u tokko hin ta'u nuun hin jedhanu jechuudha. Saniifiyyuu maatii keenya garaa akka hin hanqisne baay'ee tokko tattaafachuun dirqama keenya jechuudha. Har'a yeroo ishiin dhayitu baga dhufteedhanii maatiin eessatti nama gature ishii simatanii yoo haasofsiisanu kanarra geechee guddattee jedhanii saniin booda maal gorsa maalii kennaniif seetanii namni hiriyoonni ishiillee firaawwattan ishii kanaan duraallee hiiki bultii akkanaa maal ishii godha abrish hiiki adda bahiisachaa turan jechuudha. Akkasuma ishiin illee aara keessa jirti waan ta'eef garaadhaas qabdi waan ta'eef baay'ee tokkotti dhagahame. Adda bahanii jechuudhaan barbaadu jettee maatiin ishee garuu maal jedhanii maaf akkas gootee nullee waan baay'ee keessa dabarree as geenye nun beektu jireenya keessatti bultii keessatti waan baay'eetu jira waan baay'eetu nama mudata yeroo hunda gammachuu hin ta'u yeroo hundas gadda hin ta'u obsanii dabarsan malee maaf bultii kee diigdee bultii kee ammallee akka araaramtan barbaanna mucaa waliin maaf jiskita bultii kee maaf walirraa fagaattanii jedhanii haadhallee abbaanillee baay'ee tokko itti dubbatanii ishee gorsaa jiran jechuudha jaalalaan. Wanti kuni nu hundumaa ni fayyada. Maal seetanii borriif iftaanillee wanta maatiin keessa hin jirre tokko faayidaa hin qabu. Osoo maatiin illee isin didanii nam tokko jaalattanii maatii keessan amansiisuudhaaf yaalaa malee maatirraa adda baatanii dhiiratti hin deeminaas hin jedha. Mucaan kun osoo maatii biraa kabajaan ishee fuudhee jiraate akkana hin godha jedhee hin yaadu. Maknaatum maatii ishee san ofirratti sodaata. Garuu inni amma ishee malee maatii ishee akkas ofirratti sodaatu ishiin isa jettee isatti cittee turte waan ta'eef maatii ishee hin yaadu jechuudha. Saniifiyyuu maatii irra wanni caalu hin jiru waaqaa gaditti bultii egaa ijaarrattaniin boodatti illee garuu maatii wanni caalu yoo hin jiraanne illee bultiin ofiitis kabajadha waan ta'eef maatii ofiis kabajanii bultii ofiis kabajanii abbaa warraa ofiis kabajanii ofiis kabachiisanii jiraachuun dirqamadha. Garuu bultii dhiira tokko jaalanne ittanii maatii garaa hin hanqisinaa. Yeroo hundumaa maatiidhaan yoo ta'e maatiin gorsa isaaniitiin illee eebbaan illee muuxannoo isaan duraan bultii irratti qaban illee namaaf qoodanii jechuudha. Maatirraa fagaachuun barbaachisaa miti. Isheen amma maatii isaa birallee mana deemtee ishee argee hin beeku. Inni garuu maatii isaa biraan hin deema. Osoo maatii ishee biraa kabajaaf fuudhee ishuma qabatee deema malee maaf kophaa deema. Ishiin haadha manaa isaatii miti. Kan waaqayyoon tokko godhee namni gargar hin baasu jedha macaafa qulqulluun. Saniifiyyuu of kabachiisaa
ቅመሞች jaalala jettanii ofii salphisinaa gadi of hin qabinaa nama kamiyyuu haa ta'u maatii keessan kan caale hin jiru haadhaaf abbaa keessan kabajaa borullee ilmoon keessanillee akkuma isin maatii keessan kabajan isinillee kabajuu dandeechu waan ta'eef ilmoon keessan saniifiyyuu maatii keessan kabajaa haadhaaf abbaa keessan kabajaa jaalala humnaa olii yoo jaalattaniyyuu maatii keessan amansiisuudhaaf yaala bultii gagaltanii ammoo obsaan walii galteedhaan mariidhaan jiraachuudhaaf yaala bakka jirtanitti waaqayyo si waliin haa ta'u waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa isinan jaaladha guyyaa eebba qabaadha baay baay guyyaa eebbifamaa qabaadha